Gatii viidiyoo ilaaltanii fi viidiyoo TikTok irraa fidanii post irratti gootanii viidiyoo ispoortii doolaaraan kan isinii kaffalu appilikeeshinii isiniif dhufeera. Jalqaba irratti immoo rifaraal koodii hangu fayyadamtanii $3 isinii laata. Kan achi laatu gaafa $3 argachuu barbaaddu tanaan rifaraalii D64A 83 kanatti fayyadamtanii $3 isinii laata. Kan achi isinii laatu gattee fi kanatti fayyadaman $3 argadha. Akkaataa $3 argattanii claim waan gootan jijjiira gattee fi isammoo akkaataa argattanii viidiyoo guutuu isinii qopheesseera. Iskiriinii koontinaa keessanii iskiriin keessan akkas rooteet godhaa ilaala. Akka guddate isinitti argamuu fi akka ilaaltan YouTube irraa akkas godhaati ilaala. Amma viidiyoo sadhumaatti ilaala walitti deebina. Jalqaba gara Play Store galtu. Play Store jira. Google account qabdu yoo ta'e wantichi Google account banama. Google account akkatti banamuu barbaadani itti argisiisa na gaafadha. Achi ergi biometric jettanii dabartu. Achi ergi dabartan booddee continue jettu. Kun yoo isin mudateef isinii kaa'e malee kun wanticha irratti faayidaa hin qabu. Achi search ishee jalaatti buutaniitu gubbaatti buzzer jettanii barreessitu. BUZZERE Chode search magotu chode buzzer sport community kan jedhu jira. Chode application kana isa B keelloo kanatti buutu agreetu iddoo kanatti install ishee tutti buute jechuudha gubbaarra. Chode amma ni download ta'ee dhumu ta'e kana jechuudha. Okay, download gochaara. Step tokko isaa itti argisiisuuf jedhanii wantichi jechuudha birrii hojjettu gattee fi dirqama step tokko isaa ilaaluu qabduun full video sirriitti isiniif dhufe malee iddoo kana fa'aa kutee baasuu hin danda'an ture. Garuu more sirriitti ilaaltanii isiniif galaa seerudha. Ergiin akkas ta'e booddee namoonni hin beekne gati jirtaniifdha. Namoonni beektan salphaadha. Isaaniifdha. Chode enable ishee buutu jechuun boomadha. Takka Play Store akkas nama godha gattee fi open jettu. Achi gara application chaasin geessaa gaha. Achi gara application chaasin geessaa ilaalaa continue with Google seedu kanatti buutu. Isatti buutu. Achi iddoo kanatti email or phone doodhu kana isatti buutu. Achi isatti barbaadda email keessan gashuu dandeessu. Kana achoo maal gootu gajjallaarra create account isheetti buutanii Google account haaraa banuu dandeessu. Amma iddoo kanatti naa tasaa kee takka mudata hojjetu gattee fi create account isheetti gajjallaatti buutanii Google account haaraa bantu. Kana achi garuu Google account ma keessan asitti barreessitu jechuudha. Google account ko bilarii godheera securityfdha. Chode Google account ko ergi akkasti gashadhe booddee Google account ko deema gasha malee kana achi create isheetti buutanii Google first name achi age keessa maal isin gaafata isa banachuu dandeessu. Yoon isin dide VPN fayyadama. VPN fayyadamuudhaan banuu dandeessu yoo takka data Itoophiyaa hojjechuu dhiisuu danda'a gattiif. Chode ergi email keessan akkasti gashattan booddee iddoo ammas ni galee yaada create account jedhutti buutanii jechuudha. Kana achuma email or phone jedhu kanatti buutanii email keessan gashuu dandeessu. Email keessan password isaa beektu ta'e chiga kastifsiniifdha continue jettu continue sign buzzer jedhu. Chode akka salphaadha akkasti baay'ee bana nama tokko chi gara choose your sports jedhu kanatti hunda isaatti buutu. Juni sportii isa kam filattu jedhudha. Rakkoon qabu hunduma isaatti bu'a. Hunda isaatti bu'uu dandeessu. Anammatti itti bu'eera. Isinitti argisiisuu fi sirrii matti isinitti argisiisuu hammadumaatti itti bu'uu dandeessu. Viidiyoo akka isiniif dhufuuf haasa jedhudha kan agarsiisu gatteefdha. Achi akka ergi akkasitti buutan booddee continue jedhutti buutu jechuudha gajjallaarra sadiima continue itti buutu chodeen dabartu iddoo kanatti maqaa keessan barreessaa isinii jedha. Isa kana balleessitanii wanti kun intinaadha. Maalla kun username dha. Blue black kan jedhamti. Blue black kana chodee barreessuun nama fakkeenyaaf ilaalaa gaa. Kaaraakterii sadii fayyadameedha. Qubee, simboolii fi lakkoofseedha. Chodee la blue black jedhe akkasumatti gaafa barreessu ni dagaa ammalala. Next gaafa jedhu diimaa ibsa. Lala. Next gaafa jedhu lala. Next jedha diimaa ibsa gaa. Argitanii inni gajjalaa maqaa keessan inni sadaffaan isa akkuma kanaadha. Isa barbaadan jijjiiruu dandeessu. Kanaafuu isa gubbaatti hin deebi'a jechuudha. Sirreessa gaa. Isa deemee lakkoofsa wayiitti goggoodha. Inni argitanii ammas qubeedhaan hojjetu spaces hin barbaadu gatteefdha isinitti argisiisu. Qubee gaafa itti daddabalee continue hin deemaa jechuudha amma. Argitanii chodee other gender kan jedhu next gootu age keessan asitti mettanii gootu bakka mettanii umurii keessan gashitu just kuni tanaaf hin ta'ini umurii keessan gashitu next jettu. Profile jedhutti footichumatti gaafa gootanii choose your photo from library alloo gootu. Chodee gara intana keessan dhufasuma kan baayikingii kanatti buune isa kanata gubbaarra right itti buuna right jettu right email kan jirtu gubbaarra shitti buuna. Chodee right godhee darbaa jechuudha. Next goona
achi iddoo kanatti referral code iddoo kanatti doolaara 3 isinii laata gaa. Kanaafuu maal gootu D64A kaapitaalii jechuudha 83 gootu D64 gootanii sammuu koodii iskiriinii kanarra isinii kaa'ee gochutu next gootu ammas next gootu akkaawuntii keessan banameera jechuudha. Chi gojjalaarra akkaawuntii isheetti gaafa guutanii argitanii zeeloo forward zeeloo post maal kan jedhudha gubbaarra akkas ta'a. Chi point isheetti gubbaarra social achi point kan jedhu jedhamte point itti buutu gaa. Achi oddee next gootu gaa. Doolaara 3 akkaataatti isinii laatu. Chi claim now seedhu kanatti buutu. Next jettu ammas. Kun egaa doolaara 3 akka isinii laatu godha. Chi ammas next gootu. Ammas next gootu. Chi claim gootu. Okay jettu. Next gootu ammas. Chi ammas next finish jettu amma. Chi keessaa baatu. Kun egaani isheen bicaan kuni amma dhibba guutu amma guutuutti eeddu gaa. Chi sooshaaliitti gaafa deebitanii gara profaayilii keessanitti deebisa. Waan biraa masti waan profaayilii keessan kuni ittiin satti poostii gootan faadha. Poostii gochuu dandeessu barbaadanii. Foolowing keessan iddoo kanatti ta'a. Waan barbaadan gochuu dandeessu iddoo kanatti jechuudha. Kan biraa immoo wanti nutti argisiisu keessarraa jechuudha. Kun amma deemaarra ilaalan argitanii xiqqoo ture. Qasadee deemaara. Ishee tuqaa sadii gubbaatti butanii invite friend jedhu kanatti butanii jechuudha. Koppii gootu isa kana jechuudha. Jechuudha gara gwaddinyaa keessatti gaafa ergitanii gwaddinyaa keessan gaafa galuu fedhu referral code isaaf ergamu jira. Referral code icha isinii ergaanni jechuudha ittiin nama adda addaa banadhaa jechuudha. Jechuudha koo D64 doolaara 3 kan isinii laachisuudha. Ankoo jechuudha doolaara 3 hojjedhee gattiif. Ilaalaa maskeenyaa fi ankoo isinitti agarsiisa screen recording kun kan namaa biraadha. Inni kun immoo ergi point keessa galtan booddee earn ishee dhuga jallaatti butanii 5 minute yoo application kanarra turtanii point 100 isinii laata. Earn kan jedhu jira isintti argamaa yoo ta'e xiqqoo gurraachi. Okay tu jechuudha sa'aatii daqiiqaa 50 turtanii point 100 isinii laata jechuudha. Kan asirratti poostii ta'u viidiyoo ispoortii duwwaadha. Komentii akkas faa galtanii komentii faa gochuu qabdu, laayikii gochuu qabdu, engage gochuu qabdu bakka sooshaal intanaa sana jechuudha. Community sana intana warra achirra jiran like, share, follow naam gootanii isinis active taatu jechuudha achirratti. Just akka TikTok gatii viidiyoo ilaaltaniif isinii kaffala. Viidiyoon keessan gatii waan kee ta'eef isinii kaffala jechuudha. Waan kuma tokko ilaalama amma nama kuma 500 laagee nama miliyoona tokko geessanitti kan kaffalu dheera. Dhaabbachuu danda'a wanti kun amma dabaatti hojjedha. Jechuudha ilaala ammayyuu ganaa walakkaa irreera. Jechuudha pointiin gara pointii keessan singasha. Intanaan immoo gara intanaatti singasha jechuudha. Jechuudha iddoo kanatti immoo viidiyoo poostii gochuuf gajalarra upload kan jedhu jira. Isatti gaafa buutanii viidiyoo filattu gaa. Chi kanatti hin bu'aa gaa. Chi tubu'ee ilaala. Kanumatti takkaarifama. Kanumatti gaafa bu'u kanatti nagashaa jechuudha viidiyoo. Next jedhu gubbaatti hin bu'a. Kun poostii gochuuf dhagaa. Jechuudha description waan wayin barreessa callasee machuu makee waa'ee mutee jechuudha qubee mazimile. Gajjallaarraa immoo aada hashtagii 15 fayyadamuu dandeessu. Warra kun warra vaayiraalii babba'an. Warra kun warra vaayiraalii babba'an 15 fayyadamuu dandeessu jechuudha. Hashtagii 15 TikTok nama 5 kun garuu 15 akka fayyadamtan sunii godha jechuudha. Chi gubbaarraa share sheetutti buute jechuudha. Jechuudha kun immoo edit coverii pag intanaan keessan thumbnailiin keessan maal ta'uudha. Jechuudha girgii filattamu dandootu chi gubbaarraa share gootu. Chi gaafa share gootanii argitanii akkas naannee post ta'a jechuudha. Amma kun followerii lama qabaa 0 follower postii argitanii anatoomii kiyyaa kee kan jedhu ankoodha kun anatoomii kiyyaa keenyi kun kan godha kan gwaddinyaa kun anna kan baneessinitti argisiisaa jiru 0 followerii qabaa reefuma banatti achi ilaala argitanii kun duwwaa argeera jechuudha. Akkaataa edit gootan kun buula edit gochuu tuqaa 3 ishee gubbaatti butanii edit profile kan jedhu jira. Baayoo keessan maqaa keessan username keessan linkii barbaadan save gootu argitanii tuqaa 3 ishee gubbaatti butanii jechuudha. Jechuudha isiniif dha edit profile kan jedhu argitanii edit profile kan jedhu. Akkasitti fayyadamtanii edit gochuu dandeessu jechuudha waan barbaadanii. Profaayilii illee jiruuf profaayilichatti butanii take from gallery kan jedhu jira. Isa keessa galtanii fayyadamuu dandeessu. Kun baay'ee salphaadha baay'ee TikTok, Facebook, Instagram banuu danda'u kan danda'u kana application akkuma isaanii social media mana kun ganaa dhibba guutuu argatanii gaafa kun guutuu doolaara 3 laatamaa fi amma doolaara 0 qabam jechi 0.4 qabam jechi 0.4 qaba ilaala amma qoyame gara pointii 4 galeera ta'e ilaala ganaa amma kan akkasti gatii mantanaa gootaniif sinii kaffalaa jechuudha. Argitanii akkas gootu like gootu amma kun 3k like qaba. Yoo xinnaati view isaa 50 minaa shida view 51 dalamee jechuun yaada gammanii kaffalamuuf. Argitanii followers 4 geera. Gatii kanuma hojjetee jechuudha guys ila argitanii. Kuni followers ila viidiyoon amma laala. Viidiyoon amma gajjala argitanii 51k kan jedhu. Argitanii kana dhagaa 51k.
argatanii akkasitti fayyadamtanii akkasanii kaffala gochuu danda'ama. Argatanii akka dhumu wayii jala geera claim now jedhu kana ibsuu dandeessu. Ankoodhaa gahuuni ankoo 51 geera geera viidiyoodhaan poostii godheera. Kan kiyyaa jechuudha. Kan kiyyaa ankoo inni silaa kan gaaddeenyaa koodha. Inni itti isin barsiisaa jiru jechuudha. Ankoo banee follower 51 irra geera. Namuu follow godha. Anaatool kiyyaa keelaati yookaan immoo telegiraamii koo irra jira. Chodee kun guutaara. $3 fudhata gaa mamcaan kun gatii ankoodhaan galee fi $3 fudhata gaa. $3 fudhachuu dandeessu. Argitanii like gootu. Chodee ammaaf kenna dhamti like godha. Like itti goota chi commentii wayii keessa galtanii waa Anaatoolii nama amatee wayii barreessitu. Argitanii commentii gochuu akka kun engage gochuu gatii akkasuma gootan gatii barbaadamuufdha. Engage gootu jechuudha. Achi akkasitti keessaa baatu viidiyoo keessan ilaaltanii jechuudha. Waan isin immoo TikTok irraa fiddaniitu kan isin post gootan. Viidiyoo TikTok irraa watermarkii alatti fiddanii post gootu. Chodeen numtiyyuu post akka isin gootan isin godha jechuudha. Chodee baay'ee argitanii bakka laankoon watermarkii wayii hin qabu jechuudha. Viidiyoo barbaadan Kiristiyaanoo, Meesii, waan adda addaa jirumti taphattoonni adda addaa ispoortii booksii fa'a. Argitanii $3.6 fullaatiif gatii ankoodhaan galeef. Sila garuu 0.4 ture $. Argitanii amma $3 laatiif ankoodhaan gatii galeef. D648A84 jedhu kanaan gatii galteef jechuudha. $3 argateera. Akkasitti galuu dandeessu kun engagement viidiyoo malaalaa ooluudha. TikTok irras ilaalaa ooltumtiire. Saganarraas ilaaltanii fi sinii kaffalaa jechuudha. Kun gaarii miti hojjechaa bashannanaa jechuudha. Amma mucaan kun $3 argateera jechuudha. Sababii kotti point jedhu keessa galtanii ilaaltu immoo point jedhu ishee jira isinitti argaanti ishee keessa galtanii ilaaltu malee intanaa keessa miti point keessa argitanii point keessa gaafa galu $3.64 laateera jechuudha. Kudhan gaafa gombaafata jechuudha. Akkasitti namaaf faafiriin gaaddeenyaa keessan abbaan keessan silkii qabu haadha keessan silkii qabu isaan irratti barsiisuu gaaddenyoota keessan kilaasii telegiraam gruuppii faarata gadhiisanii akka isaan banatan gochuu warri tiktookarii immoo tiktooki irratti akka warri tiktooki irratti qoongeej gootan immoo tiktooki irratti hojjechuu dandeessu. Akkasitti hojjettanii birrii argachuu dandeessu. Full coursiidha kuni kan biraa ilaaluun sun barbaachisu. Egaa follow, subscribe, like, share gochuun raaffatina amma viidiyoo irratti nagaan tura waliin guddanna. Argitaniitu baay'ee salphaadha. Application akka warra kan bantanittira garuu duraan isinii kaffala gatii irratti ilaaltanii fi viidiyoo tiktokii biraarraa fiddanii asitti post gootu jechuudha. Achi buustanii asitti post gootu jechuudha isinii kaffala jechuudha. Viiyuudhaanii viiyuu kuma tokkoon isinii kaffala. TikTokiin viiyuu barbaadan argadha isinii kaffalu viidiyoo 7 irratti yoo ta'e akka addunyaa viidiyoo 7 irratti duwwaa kaffala. Kun garuu biyyuma Itoophiyaa keenya keessatti illee baay'ee kaffalaa argattee fi ittiin galuu dandeessu riifaraal koodii isinii kaa'ee D64A83 kanaan galtanii naan immoo riifaraal koodii doodhi sanatti galchitanii naan immoo $3 isinii laata jalqaba irratti isa kaan immoo hojjettanii wanta isinitti hime hojjettanii hordofuu dandeessu. Subscribe gochuun raaffatina viidiyoo akkasitti tolanaan immoo subscribe godhatti faamilii keenya ta'a. Telegiraamii keenya immoo Kiyaaguluwaan kan jedhu kana fayyadamuudhaani chaanalii keenya keessa galtanii wantoota haaraa adda fi isinii gadhiisu achirratti isinitti nama gatteef isa gadhiittanii wantoota haaraa baruu dandeessu. Amma viidiyoo isa dhufutti waliin guddannaa nagaatti.